Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Abdii Koomedii. Baga nagaan dhuftan. Akkuma amma dura isiniif sagalee ta'aa turretti obboleessa keenya Reedii Adam akka dhibamee dhibeera ture isin hunduu quba qabdan. Nus dhibee isaa laallee cimnee hin cadhifne Zaara Sanyii Oromoo anas dabalatee Tolchaa Hussein Maddaa Abdii Muktaar ijoolleen Kaayiroo garaagaraa akkas liyoonni sabaa namoonni baay'ee walbaanii sagalee ta'anii jiran. Akkuma sagalee ta'aniin isinis gruppii keessa hirmaattanii gargaarsa mataa keessanii baatanii jirtan. Haa ta'u gargaartanii doftorri ni yaada malee fayyisuu hin danda'u, marfee kenna malee fayyisuu hin danda'u. Isin hunduu du'aa gootanii fi horii keessanis bira dhaabbattanii horii gargaartanii dhiifne du'aa illee gootanii mucaan kun sababa rabbi irra qabuu fi isintu akka dhaabatee akka godhe jechuu hin danda'amu rabbii wajjin. Kanaaf galata guddaa qabdan jechuudha. As keessatti dhaamsa wayii waan dabarsintu jira. Yeroo mucaan sun dhibamee jedhanii namni baay'een rifatee gargaarsa faseechi fi sagalee taanutti namoonni baay'een keessaan bilbilanii arrabsan. Keessaan barreessanii in agarta mucaa san du'aa itti goona akka waan du'aa isaa goote isa ajjeeftu wayii. Keessaan na barreessanii na arrabsanii dhiifne Facebook irratti ol baasanii yaa Rabbi Reedii Adam ajjeesi. Yaa Rabbi ajjeesi jedhanii barreessan. Waan akkanaa guutuu labsan. Namoota garaagaraa biratti amma yoo dhaqee ilaalu yaa Rabbi du'a isaa nu dhageessisi warri jedhanis jiru. Namoota baay'eellee ol ba'aa sagalee ta'aa fi kun dhimma paartiitii miti dhimma Oromummaati akka Oromootti bira haa dhaabbannu. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Namummaa isaatiin bira haa dhaabbannu jedhee namoota tokko tokko gaafadhe. Maali jennaan amma dura waan Dr. Abiyyiin arrabseef waan tisheertii Dr. Abiyyi gubeef maal abbaa isaa isa gargaara haa du'u indoom yaa Rabbi ajjeesi jennee itti kadhannaa naan jedhanii deebisan. Een tokkoffaa Abdishaa Wallaggaati ol bahii dubbadhu akka Oromootti mee guyyama takka Oromoo ta'e kun paartii siyaasaatii miti. Namni kun akka gargaaru sagalee ta'aafi jennaan akka Oromummaatti yoo ka wajjin jiraannu taatennaan nama tisheertii Dr. Abiyyi gube akkamitti gargaara jedhanii warri naqqoose baay'een jiru. San qofa sun ta'e warri keessaan bilbileen arrabse baay'een jiru jechuudha. Amma Reediin Adam fayyee alhamdulillah dhaabatee akkuma gaaf kan isiniin jedhe uummata Oromootti gargaara, uummata Oromoo bira dhaabbata, uummata Oromootti waan qabuun gargaaree akka inni fayyu bira dhaabbata. Maal godhuu dandeettanii jedhe. Amma mucaan kun fayyee ka'ee dhaabbate mee akkam gootan? Eenyu komattan? Obboleeyyan kiyya dhimmi siyaasaa gargarsin qoodullee dhimmi paartii amma barana dhufee Oromoo gargar facaase kuni wanni isaa kun yoo si keessa jiraatellee wanni isin beekuu qabdan akka Oromootti Oromoon tokko ta'uu beekuu qabdan. Kana hubachuudha qabdanii amma alhamdulillah Reediin fayyee ka'ee dhaabbate YouTube irratti illee gara maraan isin dhufaamee akkam gootan. Kanaafuu wanni isin dhaamu tokko jiraadha. Ilma namaatti du'aan kadhatina. Ilma namaa yoo dhibame ittiin gammadina. Fedhu jinni wama fedhe haa ta'u. Fedhu paartii kamiyyuu haa deeggaru wama fedhe haa ta'u. Paartii fi ilma namaa dhibee namaa wanni waliin geessan jiru. Kanaafuu ilma namaa tokko du'a isaatti hin gammadina. Yaa Rabbi ajjeesettanii du'a namaatti hin kadhatina. Ajjeesettanii hin kadhatina. Dhugaa Rabbi ittiin kadhatina abadan. Kun Rabbii waliin dhabsiisa, Rabbii isin dallana waan boru taatan beeytanii. Kanaafuu waan dhageeffattanii horaa bulaa Reedii Adam fayyeera baga gammaddanii baga gammanne kunoo isa dubbisuu dandeettanii akka feetanii miseenjeraan barreessitanii mujjii haasa'uu dandeettanii gaafii tan gaafachuu dandeettanii mucaan fayyee gara dalagaa ofii deebi'aa jira. Warri bira dhaabbattanis galatooma, warri waan akkanaa yaaddanis warri du'a namaatti gammadanis Rabbi isin haa qajeelchu isiniin jedha. Galatooma waan dhageeffattanii isin jaalladha kabaja.